Waggoota jijjiiramaa darban torba keessatti hojiileen gama siyaasaa diinagdee fi hawaasummaan hojjetaman sadarkaa biyyaattis ta'ee kutaa hawaasaa hanga gadiitti argamu biratti bu'aa qabatamaa argamsiiseera. AMN Plus waggoota jijjiiramaa darbanitti bu'aalee argaman akkamiin ibsitu jechuun jiraattota magaalaa Finfinnee gaafateera. Paartiilee siyaasa garaagaraa nuti biyya tokko qabna, biyya garaagaraa hin qabnu. Siyaasni paartii biraa keessas jiru, paartii keenya keessas jiraachuu qabadeet walitti fide kallattii tokkoon baay'een isaanii paartiilee garaagaraa keessa kan jiran isaan kun ministeerota ta'anii isaan kun bulchitoota garaagaraa ta'aniiti biyya kana wajjin hoogganaa fi wajjin ijaarraa jira jechuudha. Barattoonni mana barumsaa jiran dura barumsa barachuu dadhabanii nyaata dhabuu isaanii irraan kan ka'e hanqina nyaataa irraan kan ka'e midhaan baatanii deemuu irraan dhabuu isaanii irraan kan ka'e irribata isaan qaba. Barumsa addaan kutanii ba'u ture. Barumsa isaaniis karaa qabxii isaanii taanis gadi bu'aa turaniiru. Karaa kanaan jijjiirama guddaa fideera. Kanaafuu akka mootummaatti eeguu ilaalu karaa kanaan hojjechuunsaa uummata irratti hojjechuunsaa warra harka qalleeyyii irratti hojjechuunsaa anna gammachiiseera. ደካማ እናቶች የሚያመሰግኑበት ዘመን ነው ዛሬ ዞር ብሎ የማያቸው har'a haadholiin humna hin qabne yeroo itti galateeffatanidha. Haadholiin nama isaan ilaalu dhaban har'a mootummaan haadholii harka qalleeyyii deeggaraa jira. Keessattuu nyaata maanguddootaa barattoonni mana barumsaatti nyaata gahaa argatanii barnoota isaanii akka hordofan taasifamuu isaatti baay'een gammada. Hojii akkasii argeen beeku. Bu'aaleen jijjiiramaa baay'eetu jira. Ilmi namaa amantaadhaanis ta'e aadaadhaan yeroo itti wal kabajee amantaa ofiitiin afaan ofiitiin bakka barbaade dhaabbatee akka barbaadetti dubbataa jirudha. Kun bu'aa jijjiiramaati. Waggoota jijjiiramaa keessatti dargaggeessaa hanga haadholiitti lammiileen hedduun carraa hojii akka argatan taasifameera kan jedhan jiraattonni kunneen dargaggoonni hojimaata mootummaa keessatti qooda argachuun sagaleen isaanii akka dhaga'amu taasifamuunis seenaa biyyaa keessatti kan ka'uu fi bu'aa jijjiiramaatis jedhaniiru. Walumaa galatti jijjiiram keessattuu dhimma kallattii dargaggootaa irratti xiyyeeffannaadhaan kan hojjetu mootummaa jijjiiramaa mootummaa dhaloota dhufuuf hojjetu ta'uusaa baay'eetti nu hubachiisee jira. ሴቶች አሁን በብዛት ተጠቃሚ በመሆናቸው ባገኙት ቦታ ላይ እየወጡ የስራ እድል የተፈጠረላቸው ሁኔታ ስላለ አንዱም እኔ የስራ ተጠቃሚ ነኝ። Dubartoonni fayyadamoo waan ta'aniif ba'anii caarraa hojiitti bobba'aa jiru. Anis dubartoota caarraa hojii argachuun jireenya isaanii fooyya'e keessatti argama. Kana kan nuuf hojjete mootummaadha. Jijjiirama biyyaa waliin nutis jireenya keenya fooyya'ee jijjiiramaa jira. Kaleessa dargaggeessi biyya kana keessatti akka bineensatti adamfamee yeroo ajjeefamaa ture har'a immoo koottuu hojii sii barbaanna koottuu biyya bulchitaa aangoo sii kennina jedhanii yeroo waamanii gara biirootti dargaggeessa fidanii teessoo hooggansaa irra yeroo dargaggeessi taa'aa jirudha yeroo nadha. Kan nama dhuunfaa tokkootitti nama bu'aa jijjiiramaatiin carraa hojii argatee hojjetaa jirudha yeroo ammaa kana. Anumti Jijjiiramni yeroo dhufu adda durummaan fayyadamaa kan ta'u uummatadha kan jedhan jiraattonni AMN Plus dubbisee bu'aa argame tikfannee caalaatti cimsuun gahee keenya ta'uu qabas jedhaniiru. Kallattiilee mootummaan keenya kallattiidha jedhanii gadi buusan sana lafa qabsiisnee amma gaditti wajjin taanee hojjechuudha mootummaa keenya bukkee dhaabbachuudha jijjiiramoota dhufan kana taasisuuf jechuudha. Isa jiru kana bareechinee hanqinoota jiru immoo fooyyessinee kallattii kana yoo deemne jijjiirama kana caalulee fiduudhaaf abdii qabna. Kan nu taasisu immoo mootummaan keenyas kan hojjechuudhaaf abdii guddaa irraa qabna.